Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya dhimma obbo Lammaa Magarsaa irratti guyyaa har'aatiif sagantaa isiniif qabannee dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraattiin waliin turam. Lammaa Magarsaa Waaqoo nama siyaasaa Oromoo beekamaa bara Oromiyaan mormii fi fincila raafamaa turtetti pirezidaantii ta'anii gara aangootti dhufanidha. Isaan duras gitaawwan hooggansa garaagaraatti akka bulchiinsaa fi nageenyaa akkasumas afyaa'ii caffee Oromiyaa irratti hirmaataniiru. Dhimma maastar pilaanii fincila Oromiyaa keessaatiif ka'umsa ta'e irratti yeroo qaamni mootummaa hojii irra akka ooluuf hojjetaa ture. Hawaasni bal'aan garuu mormee wal'aansotti jiru Lammaa waltajjii tokko irratti dubbii dubbataniin uummata biratti dubbii uumeera. Onkololeessa bara 2016 aangoo pirezidaantummaa mootummaa naannoo Oromiyaa erga muudamanii naannoo gaafiin uummataa keessaa danfaa ture akka dubbii afaan isaaniitii bahuutiin aara galfachiisaniiru. Haasaan isaan waltajjiiwwan garaagaraa irratti waa'ee Oromoo fi Oromiyaa irratti taasisan hedduun kan jaallatamudha. Uummanni gooftaa akka ta'e, Oromoon diinagdeedhaan jabaachuu akka qabu, saamichi lafaa fi albuudaa akka dhaabbatu, gaafiin uummanni gaafatu tartiibaan akka deebi'uuf kan gaafachaa turanidha. Warraaqsa diinagdee Oromiyaatiin hojiiwwan misoomaa gurguddoon kanneen jalqabamu hayyoonni adda addaa akka hooggansa kana naannicha keessatti hirmaataniin gumaacha isaanii akka bahataniif gumaacha godhaniiru. Namni siyaasaa obbo Jawaar Muhammad dhiyoo dhimma kitaaba isaa hin gaabbuu jedhuu fi dhimmoota garaagaraa afgaaffii BBC waliin taasisan keessatti Lammaa deeggaruu kiyyatti hin gaabbu jechuun dubbateera. Fayyaa akka qabu, nagaa akka qabu, Awurooppaa akka jiru nan beeka, darbee quba wal qabna jechuunis dubbateera. Lammaa deeggaruu kiyyatti hin gaabbu akka Oromoon barbaade dhumarra gochuu baatus jechuun sirna ammaa aangoo irra jiru uummata miidhuu himachuu keessaa bahuu isaatti ajajuun kun waan gaariidha jechuun kaaseera. Lammaan pirezidaantii Oromiyaa wayita turanitti geggeessitoonni siyaasaa ciccimoo fi hooggantoonni gara aangoo isaaniitti makaman akkasumas kanneen garaagarummaa siyaasaatiin dhiibamanii turan gara hooggansaatti dhufanii gareen maqaa masoo tiim Lammaa jedhamuun uumamee ture. Gareen kun geggeessitoota akka obbo Shimallis Abdiisaa, Addisuu Araggaa, obbo Taayyee Danda'aa, Milkeessaa Midhaagaa fi hooggantoota amma naannoo Oromiyaa fi Federaalaa keessatti tajaajila irra jiran kan of keessatti dabalatu ture. Miseensi garee tiim Lammaa fi koree hojii raawwachiiftuu yeroo sanaa kan BBCtti yaada isaanii kennan dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo OPDO tumsa keessaa fi alaa akka guutuuf shoorri miseensota kanaa ol aanaa ta'uu dubbataniiru. Miseensummaa koree kanaa hojii raawwachiiftuu garichaa diiguudhaaf karoora kan keessaa qabus akka ture himaniiru. Sababa nageenya isaatiif namni Dr. Lammaa bira biiroo isaa seenuu calalamuu eegale. Namni isaan bira seenus dura Dr. Abiyyi beeksisanii akka ta'u barreessanii kallattiidhaan kennamuu ture jedha maddoonni garaagaraa. Sababa kanaaf jecha miseensummaa garee tiim Lammaa kamiyyuu Dr. Lammaa waliin yeroodhaan wal arganii akka hin dubbanne sakaallaan tolfamuu eegaleera jechuun waahillan isaa BBCtti himaniiru. Amma duubatti deebi'ee yoo yaadadhu Lammaa caasaa mootummaa akka ta'e paartii keessaa nama isaan waliin dhaabbatu akka hin qabne hojiin gaafas jalqabe jechuun kaase. Nuti warri tiim Lammaa jedhamnuyyuu Dr. Lammaa qaamaan argachuuf ji'a 6 nutti fudhateera jedhe. Ka'umsi garee tiim Lammaa jedhamu kun diiguu fi Lammaa qofatti hambisuu asirraa kan jalqabe jedhan namni kun. Yaada kanaan kan kennan hojiin sadarkaa ol aanaa garee kanaa dhaabamsiisuu yookaan dhaabsisuu milkaa'aa ta'e kan raawwatame garuu erga jijjiiramni dhufee boodaadha jedhameera. Waa'ee garee Oromiyaa keessatti jijjiirama hooggansa Lammaa jalatti fide kanaa wal argan Dr. Lammaa Magarsaa himee hin beekum. Lammaan nutti mufatee geggeessitoota garee kanaa kan turan jechuunis dubbateera. Namoota isaan waliin wal hubannaan hojjechaa turan warra akka Umar Hussein fedhii federaalaa kan geessan namni garee sanaa keessa jiru akka hin uumamne yookaan hin amanne qofaatti adda qoqqoodamaa turaniiru. Erga jijjiiramni siyaasaa dhufee fi Dr. Abiyyi Ahmad ministeera muummee Itoophiyaa ta'uun booda yaaddoo guddaan garee kanaa mufannaa qabu jijjiirama kana gufachiisuu danda'an kan jedhu waan ta'eef xiyyeeffannaadhaan Oromiyaa irraa gara federaalaa akka ka'u taasifame. Dr. Abiyyi akkuma hooggansa biyyattii harkatti galfataniin Dr. Lammaa Magarsaa akka isaan gargaaruuf yoo ani waan ta'e situ bakka kana qabata yaada jedhuun Lammaa gara masaraatti fudhachuu himu doktoroonni kunniin. Akkuma jijjiiramni dhufeen Dr. Lammaan masaratti ministeera muummichaa akka gargaaran waamaman. Waa'ee Oromiyaa itti deebinaa ammatti asitti hojii nu gargaartu qabda kanaan jedhan jechuunis dubbateera. Ji'a 3f Dr. Lammaan hojii pirezidaantummaa naannoo Oromiyaa gabaasuma caasaan gadii isaanii fiduu murteessaa turan malee kallattiidhaan hordofaa hin turre jechuunis kaafameera.
Barumtaa jijjiiramaatti caasaa yeroo jijjiiramaa hojii hooggansaa irra ture kun yuunivarsiitiiwwanii fi dhaabbilee garaagaraa irraa caasaa mootummaatti makamanii turan dhiibamaa caasaan dulloomaa ture akka gabaabbachaa dhufetti himama. Yeroo sanatti gareen kun jijjiirama kana fiduudhaaf warra waliin qabsaa'aa turan ta'uun sodaa guddaa kan fedee fi xiyyeeffannaa nama hundaa kan ture dhimma TPLF ta'uun ammoo Dr. Lammaanis ta'ee caasaan kaan waan gaarii Oromiyaa irraa fiduu kan amanamummaan fudhatu ture jechuun kaafameera. Paartiin waggoota hedduuf Oromiyaa bulchaa ture dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo OPDO'n jijjiirama siyaasaa Oromiyaa yookaan Itoophiyaa keessatti dhufeen dura maqaan isaa Paartii Dimokiraatawaa Oromoo ODP'tti jijjiirameera. Dhaabbanni kun maqaa jijjiirachuun hooggantoota dhaabbatichaa hedduu birattiyyuu waliigalteen kan simatamne ture. OPDO'n amma ergaa jijjiiramni dhufee paartii badhaadhinaatti ol siqeera. Yeroo sanatti Dr. Lammaa Magarsaa falaasama ida'amuu fi walitti baquu paartilee kanaa ilaalchisuudhaan akka waliin hin galle sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa VOA waliin afgaaffii taasisaniin ibsuun isaanii ni yaadatama. Jijjiiramaan gara ODP yeroo sanatti ariitii cimaadhaan taasifame namoota siyaasaa Oromoo keessatti dhageettii qaban hedduu maqaa kabajaan geggeeffaman jechuun siyaasaa keessaa ari'uu BBC'tti himaniiru. Namoonni akka obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, obbo Daggifee Bulaa, obbo Dirribaa Kumaa, obbo Suleeman Daddafoo fa'a warra jaarmiyaa kana keessatti dhageettii guddaa qaban hunduma maqaa kabajaan geggeeffamuun isaanii himameera. Sababa gaafas ture dargaggoota hooggansaatti fidna kan jedhu yommuu ture Dr. Lammaan shira gaafasii waan sirriitti hubatan natti fakkaatu jechuun waahilli isaa BBC'tti yaada isaa hime ifa godheera. Booda dhimmi koree giddugaleessaatti dabalamee dhimma dadhabaa fi ajajamaa kan turedha. Hundeeffamuu ODP kanarratti koreen hojii raawwachiiftuu caasaa dura kan ture buusuun warra Lammaa waliin wal duraa duubaan wal hubannaa qaban hundi baafamanii hojii isaan qofatti hambisuu dalagame ture jedhaniiru. Dr. Lammaan erga waa'ee Oromiyaa irraa federaalaatti akka xiyyeeffatan godhame garuu ammoo aanga'ummaa pirezidaantii Oromiyaa turan caasaan isaan jala shiraxatuudhaan yookaan hojjechuun naannichatti akka dadhabu godhame ololli itti aanu Dr. Lammaa irratti akka deemu godhameera jedhame. Lammaan yoo kallattiin kenne caasaan hin hojjetu booda Lammaan akka hojii hin dandeenye naannichatti kufeera kan jedhu Lammaa irratti ka'ee nuti warri koree kana keessa turreyyuu yeroos nu amansiisanii turre jechuunis kaasaniiru. Kun kan ta'e ammoo Dr. Lammaan hojii dadhabanii osoo hin taane itti yaadamee caasaa isaanii diriirfamanii fi hojii dadhabsiisaa siyaasaatiif itti fayyadameera jechuunis waahilli isaa kun himameera. Dr. Lammaan battala aangoo pirezidaantummaa naannoo Oromiyaa qabatanitti caasaan mootummaa naannichaa uummata saamaa fi dararaa kan turan 4,700 torbee tokko keessatti ari'uun caasaa haaraa bakka isaanii buusaniiru. Dr. Lammaan naannoo Oromiyaa keessatti fudhatama guddaa nama horatan akkasumas garee isaanii waliin ta'uun naannicha keessatti dadammaqina diinagdee fi siyaasaa waan uumaniif fedhii naannichaa gadhiisanii federaala deemuu hin qaban ture. Fedhiin Lammaa naannoo Oromiyaa jajjabeessuu Oromiyaa yoo jabeessini abbaan fedhe muummicha yoo ta'e waan Oromoo duubatti hin deebisu jedhuun ejjennoo qaba ture. Warraaqsi diinagdee jalqabame akka fiixa bahu gaaffileen Oromoo tokko lamaan gaafatamuu fi aarsaa itti kafalame beekaa guutuu ta'een akka deebii argatuuf fedhiin isaanii naannichuma kana turuu akka ta'es hiriyoonni isaanii ni dubbatu. Jijjiirama dhufe kana osoo bakkaan hin geenye ani yoon gaafii Oromoo karatti hafe kanaafuu ati federaala dhufuu qabda jechuun Dr. Abiyyi Ahmad na gaafataniiru jechuun afaan isaatii akka bahes waahillan isaanii kunniin kan dubbatanidha. Dr. Lammaan jalqaba yeroo aangoo pirezidaantummaa naannoo Oromiyaa irraa kaafaman ministeera dhimma alaa akka ta'an kan himamee turee fi karaa hin beeknee fi fonqolcha fakkaatuun bakka hin yaadamne ministeera raayyaa ittisaatti akka isaan muudan dubbatu. Erga ministeera raayyaa ittisaa ta'anii muudamanii booda dhageettii fi dhiibbaan isaanii akka gadi bu'ee fi hariiroon ministeera muummichaa waliin qabanis akka malee laaffateera. Lammaan qabsoon kun karaa irraa maqeera jedhama. Muummichi kallattii nuti qabsoofneef hin jirani abbaan irrummaa haaraatu ijaaramaa jira kan jedhu namoota itti dhihaatu waliin dubbachaa ture. Yeroo gabaabaa keessatti Oromiyaa irraa kanaan booda barbaachisummaan Lammaa akka dhumetti adeemsifamaa tureera. Garee lammaffaanis akkuma Xaaliyaanitti isaan argachuuf yaalaa ture isaanis argachuu kan hin dandeenye ta'uu dursa odeeffannoo waan argataniif baay'ee ogeettii isaaniitiin wal arguu barbaannee jechuunis hiriyoonni isaanii kun kaasan. Dhimma kanarratti qaama nageenya mootummaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaalii taasifameen kan hin milkoofne akka ta'es warroonni BBC hojjetan himaniiru. Dr. Lammaa Magarsaa waggoota muraasa dura Oromiyaa qofatti osoo hin taane sadarkaa biyyaatti nama siyaasaa jaalala guddaa horatanii fi waa'een isaanii leellifamaa nama turedha. Siyaasa Oromiyaa fi biyyaa keessaa dhiibamanii bahuun Dr. Lammaa uummata Oromoofis ta'ee hawaasa biyyattiitiif kisaaraa guddaa
garuu kun hin hubatamne akka ta'e himu namoonni siyaasaa warroonni isaan cinaa dhaabbatanii fi warroonni siyaasa isaa deeggaran hundinuu. Isaan siyaasa keessaa bahuun Oromoofis Itoophiyaafis gaanfa Afrikaaf iyyuu kisaaraa fide. Isoo inni jiraate Oromiyaanis Itoophiyaanis fuula akka ammaa qabaattuu miti jedhan. Dr. Lammaa Magarsaa biyya keessatti barnoota gara garaatiin alatti bara 2021tti Yuunivarsiitii Leiden kan biyya Neezerlaanditti argamurraa Peace and Security'dhaan PhD isaanii nama eebbifamanidha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya seenaa obbo Lammaa Magarsaa yeroo ammaa kanatti Dr. Lammaa Magarsaa kan ta'an kan guyyaa har'aatiif qabannee kanuma kan biraatiin hanga walitti deebinutti garuu nagaatti.